sababa isaatiif amantii keenya arrafama. Please ijoollee. Yati jechuun qacalee takkatti akka dhiiraati. Dhuguma isiniin jedha barsiisaa tibbeessoo fakkeenyaaf qabna ijoollee gaggaarii tama dhugaan macaafarra wangeelarra dubbiftee jechuun hojiin hiittee agarsiiftu. Kana 29 sa'aatii 29 afur hin ta'a. Oseenan gaafii gaafatani. Mai Mahmadi Aisha ogaa ja'afu. Hojii isaa kana akka qaama qullaa nama biraa qabu hin beeku. Nama ijoollee musliimaa soba jettan. Rabbi nagaan na oolchee nan bulchin. Waajiin qaama qullaa qaba. Rabbi nagaan na oolchee nan bulchiisanii hin jedhu. Qaama qullaa jechuudha. Amma silaa waan akkaataa inni jiru hunda isin himaa nama saalfadhu ajjala jira. Akkaataa qaamni sun jiru silaa isin himaa nama saalfadhu ajjala jira. Tunni udaan jalduu dhudhiibee warri ajjala teettee soba jettu tunniin. Ani kakadha. Dhagaan kakadha na oolchi nan bulchi jedha. Hin kakadhame. Fidi. Leenca tokko jazbaati kaatola si fida. Biliyoon dhuguma siin jedha. Keessan si erga. Biliyoon hin erga ammoo. Ofii garuu musliimni harka gahii taanaani. Salphina namicha kana. Musliimni harka gahennaan hin salphata. Biliyoon ida dhugaa Kiristoos Rabbi nagaan na oolchee nan bulchiin. Sii kakadha. Abbicha qaama qullaa waajii harkaa qabu qaxxitaa sii keessaan sitti hima. Hin erginii. Qacalee koo hin ergu dhiifama. Dhugaa. Malkiin geedhaa bara abbaa Abdulloota. Himtu qinaanii dhugaa. Yooma barsiisallee inni waan quraana irraa sani ka dhugaa jiru fidee Ingiliffaan hiikee Oromiffaan hiikee nu barsiisa. Soban dubbata. Kingi abbaa Abdulloota. Ka akka Bilaani. Bilaallee qacalee mucaati. Sobduu. Yoom jaldeessa ta'e ka sa'aatii 24 sobaa oole. Jaldoon aseete. Jaldoon aseete. Mee koppilinki godhaa yeroo tokko. Ambar wanto yoon harka jiraate hin kolfaa. Kolfaa taasaa bare. Dhugaan kakadhuan Kiristoosiin kakadhu dur hin jirreeti. Maali lubbuuti hajaan qabu kan nagaan na oolchee nan bulchin jedhu. Akkaataa qaamni sun jiru silaa isin himaa dhugaa warra gurguddaa jala jiru saalfadhe. Namicha salphataa nama jedhanii walii haasan musliimoonni namicha kana nama keessatti herreegina. Dhugaa. Forozodaantii bakka bu'u amantii beektee bakka bu'u please sababa isaatiif jettanii amantii beektee arrabsina. Dhuguma isiniin jedha. Namicha salphataa kana. Wantummaa inni barsiisuun jiru barsiisummaa inni barsiisuun jiru arrabaa fachirra taa'u malee. Mee barsiisuma jaldoon barsiisu takkatti fuudhaan na fida. Barsiisu innaa qanii yonnoo tokkummaan naan jedhe. Jarri maammee ulfinnan beektu arrabsu ofirraa jedhee na gorsee bare nama na gorse isa. Jarri maammee ulfinnan beektu ufitti dhiisini ofirraa arrabsinaan jedhe. Eenyu galchee mucaa natti amma maqaa biraa. Nagaa jirtu. Jortaa mai biraa sir. Jira alhamdulillah. Inaante lafaaf naanta ammoo darbatee dabarfate. Dhugaa waaqa ila. Ani kakadha biliyoon hin beektu angisima takka si sobee beeka dhugaa waaqa. Wallahi si beekan hin kakadha sabaan kakadha. Amantii keetiin sii kakadha. Wallahi billahi qaama qullaa qaba. Jechuun namni sun sitti agarsiise? Namni kamati beektu abbicha keessaan sii masirratti himu. Wayyo. Ayo barsiisaa amantii.
Barsiisaa maal ta'e maqaa barsiisaan dhayina. Ila kunoo keessaan Barsiisaaf hin jammarte jedhaga. keessaan Barsiisaaf hin jammarte jedhaga kunoo jechuun nama biraa miti. hoolonni isaa keessaan jammarte kunoo illee kunoo udaan jaldoota nyaattu hantuunni jaldoo kunoo waan barreessaatti keessaan hin baasin jedhaatti hin baasu na agartaa hin Ani baasu immoo isii hin baasin jettu ala akka ati rakkoon qabu. salphachuu hundatu dhugaa kiristoosii qaran qabu eeda Ani koo wallahi waan kana ji'a 8 dura maaliin dhaga'e beektaa urjii. Isaan maallaqa nama wayirraa liqeeffatee gaafa duraa siifan kennee liqeeffatee sana booda kuma 100 yaala kuma 100 suudiiti. Kadhattee dadhabdee dhiifti. badhaatu Abdulloota san jala 70 Itoophiyaa waldaaf jettee itti kennitee nyaati. Ati isa waldaa softaa liqeeffatee ka'ee bilbila irraa kaasuu dandeessi hin jedhaame. Ani hin beeka. Yaani ijoollee qubaan qaba baay'ee. Akkuma kana. Ana waldaa birrii ergi yennaan ani haadhatii gisee haatitti jedhee haadhatii hodhaan nafaaraan hin qabu birrii yennaan ishi gargaarsa sii goosisuu reenaan jedhe ara hin barbaadu jedheen. Ezi haatitii obboleessa Ameerikaa qabdi dhugaa waaqaa daqiiqatti yaale birrii meeqa baasee. Addis Ababa birrii meeqa hin beekta yeroo sana gaggaafataa turte atu yeroo maaseriin dhibamtu. Ishi gargaarsa hin goonaan baay'ee jechuun isaaf gargaarsa hin goona sinii galee xiqqoo yookaan wal'aanamuu barbaachisu ta'ee hin gargaarra. Maraataadha namichi fayyaan qabu. Ijoollee waliin qabeessi gargaarsisuu naan jedhe adaanni sobee nyaachuu edda anammoo kanaaf illee miti maaliif namni tokko sababa birrii kanatti jedhanii boruuduun arrabsanii wallahi kadiriin dhageenye malee kadir Faaris Kadir hin beektaa Faaris Kadir. Faaris Kadir gaaf tokko gaafa islaamummaa keessa jiru san ani islaamummaatti kiristaanummaatti deebi'eera jennaan maallaqa 93 walitti qaban. Sana booda Kadir islaamummaa keessatti hafee jennaan birrii sana fudhatanii hafanii nam tokkoof hin deeffamne birriin sun. 91 beek. Mucaa hamma inni abboomaasi shaadaa keessaa qabsiisaniiti isaan naan jedheen arrabsu mee abboomaasiin bilbila walii qabdanii jedhi kophaa gaafadhu. Dhugaa kiristoosii waan namarraa haa jedhe haa urjii nagaa naan jedheen beeku abboomaasi asirra waliin naasaa malee. Eenyu sodaatee keessaan shaadaa qabadhaa ansi jammari. Urjii nama akkamii se'an? Jaldeessa hudduu buukii kana sodaatee keessaa shaadaa qabadha moo namni biraa ka sodaadhu qaba? Saree akka nadhii wali qabee nama hamu. Dhugaa du'ee bakka ciise duuti kiyya reenfi kiyya isa caala. Bakka ciise. Marii kara seeraatiin maamna arrabse marii seeraan gaafadhee itti ergee namatti ergee kennan sodaatee hafe dura ramadaana baafnee jedhee an yoo sannaa mijataa jedheen sodaatee hafe isas maal jettan? Ani amma waan qabe akka mismaaraati gadi dhiisu mismaarri waan qabe gadhiisaaree. Kaleessa mucaa hidhamee birrii sabaara. Kaga keessa taa'ee itti muddi goota keenya itti muddi arrabse akkuma anaan jara maammee arrabsi jedhe bee mucaallee arrabsi jedha waa beekaa fi waajii seera dhiyeessaa isiniin jedhe waan inni naan jedhe beeka. Arrabsi naan jedhe bee dhugaa akkana jedhi arrabsi naan jedhe an garuu hin didu. Wallahi isa biyyatti gale koo akka daljeessaa utuu gaara keessa fiiguu gale utuu gaara keessa fiiguu deebi'e utuu guyyaa tokko ba'ee magaalaatti dhufee nam mari'adhee jedhee viidiyoo waraabee guyyaa tokko namni tokko hin argine. Viidiyoo kan inni ka'u gaara keessatti. Viidiyoo gaara keessatti waraabee. Maali waa gaafachuu waa gaafii dhiyeessu. Gootummaa isaa bilooggiin janna isaati goota isaati. Fasaamiin tun dhugaa. Abbomaas faarsiti. Abbomaas keessaa qaba. Abbomaas leenca. Yoo man kasaa jaldeessa ta'eeti mukarraa bakkuma arge bubuusa. Warri jala deemu ammoo udaa inni mukarraa bubuusu warra udaa isaa nyaatu. Warri isaarra goree haasa'u. Muka isin dhiibee ofirraa isin qaba. Konkoochi. Safuu hiikkadhu jedheeti malee kabajaa warra hiyyaatiin malee. Ana sirii maan na seetanii namarraa bayoo na seetanii sanyii kiyya dudduubaa osoo ilaaltanii sanyiin kiyya leenca bicha'u. Duubni kiyya jechuudha. Ijaan lafa laalta duuba kiyya beektanii. Osoo duuba kiyya beektanii eenyummaa duuba kiyyaa osoo beektanii dhugaa abbama kiyya seenaa isaa odoo qorattanii kama biraatu achi hafee eebaannee jettanii akkana ijaan lafa laaltan. Idi kun waan seenaa jara waan isin jettu laalime.
Kiristaanni nama narrabsu jedhan malee. Guddisa jaldo. Barsiisa jaldo. Udaan meeqa isin udaane waan nyaanne hin beeloftanii. Jaldo dhomaa isin udaanne. Warra beelee bar warra udaa isaa dhabee jala taa'ee narrabsa. Namichi garaa qooqa'ee sadaqaa kadhataa oolee sadaqaa kadhataa bulee. Namichi kottu gadi bahin biloogii dhudhaa bahin jalaa deemi. Mana iyyanii mana isii teettanii amantaa kan allachiittanii namni akka anaati amantii kabajuu hin jiru. Dhimma kiyyaa waajii keessa takkaan keessan dhuftanii na tuxxan taana ani isin hin dhiisu. Yoo ani waa'ee amantaa irraa waan badaa tokko dubbadhe na dhiisin anarra duula. Ana isin eeyya. Yoo amantaa ka tuqu ta'e. Garuu dhimmi kiyyaaf ka isaa yoo dhuguma wangeela akka bultan ta'e. Yoo dhuguma gooftaa Yesuusi amantanii jiraattan. Dandeettanii akka hiikoo godhaatii bakka dhugaa tokko laalaa namni nama. Waaqa bira nafseen kamuu sun kingi kun kingiin hin jiru. Tiisi samaaf hin ta'in nafseen kamuu waaqa bira takka akka keessanii miti. Dhuguma waaqa keessa ofirra sodaattaa yoo ta'e dhimma waajiitiif jettanii takkattiin teessan dubbattan taana boruu naan komatina ijoollee kiristaanaa tokko keessa dhimma isinirraa hin qabu. Isinillee tuquun fedhu. Kiristoos eenyullee adda na baasuu hin danda'u. Isin naan kennin akkuma isin itti amantaa ani itti aman. Waldaa tokko waaqeffanna macaafa tokko dubbifanna malee. Miidiyaara wal beena malee keessaa wal hin beenu. Kiristoosin ammoo akkuma isin itti amantaa itti aman. Eenyuutu isaan gargar baasuu hin danda'u. Muka liqimsitan malee. Yoo dhuguma kiristaanummaa isin dhagame yoo dhuguma waa araarsu waa seeraanii akka wangeelaatiin kadeemtan ta'e dhugaa dubbadha. Waajiin kingiidha urjiin maali? Musliima amantii keessan tuqe. Amantii isin qabda amantii kooti. Amantiin keessa amantii kooti. Ufiitu qumiti namni haa arrabsuuf hin dhiisu. Ufii arrabsuu dhiisiti. Dhimma nama tokkootiif jettee azala afaan babbantu anas likki keessi agarsiisa. Sanuu jaldoo fuula shintibeeti kanaaf jettee ni arrabsita. Odoo baasxarima guddaa ayyuu ta'e rakkoon qabu. Sanuu namicha albaatii taa'ee narrabsu kana narrabsitanii. Namicha albaatii sa'aatii 24 taa'ee nama arrabsu kanaaf narrabsitanii. Musliima waa'ee keessa wayii dubbadhe moo kiristaana kana jedhee walitti qabee kiristaanota tuqe. An addas borus nama na tuqe arrabsa malee kiristaana hin arrabsu. Nama na tuqe abadaa inuma dhiif. Yoo ofii dhimma narra qabaattan koottaa na gaafadha. Karaa feetaniin. Os kolkolee akka keetii eessa jira. Atama maalitti amanteetta? Seexanatti amanteetta. Wangeelatti amantee hin jirtu. Niitii jaldoo. Jaldeessi keessan kan isin waaqa kenna jedhaa jala fiidda akka qaama qullaa alaa qabu isin himeera. Akka inni jiru isin himeera. Amma nama gurguddaa ajjara meela waa laalladhee qaama isaa akka jiru isin himaa nama gurguddaa jalatti. Waldaa nama gurguddaan na jala jira. Akka qaamni sun jiru silaa isin himuu heeta. Tokko dhufee gadi hin baasin jedhee na kadhate. Jallooma saree nutti kan nafte. Ajooftichi kun urjiin maaliin si geette mee koottaa wal isin finnee haasofnaa yenna oluma ka'ee baqate. Oluma ka'ee. Isa bari nama kaleessa nama honnoo nama qabsiisee burdeemi amantaa arrabsi namaan jedhu. Mucaa baga hidhan achii san baasin. Aliin eessa jira? Aliin dhugaa badhaafamuu qaba Aliin. Badhaafamuu qaba. Isinii galaami badhaafamuu qaba. Wayi gammachuu kiyya gaafa jaldoon qabamu. Wayi gammachuu kiyya isaa ooltuma qabama jaldoon. Turii dafii ima qabama. Qaniisan
gadi bu'a lafa seetanii fooqii mataa gubbaa ba'e achi gubbaa ilililililililil jedha harka ol fuudhee. Wayi gammachuu kiyya kaqaniisanii. Shufuroon tun hin jalduurra yaatee naan rabsiti. Naan rabsuun dura akka adeema albaatii wasaka keessa ofirraa dhiqaa koottaa. Iki kaamota. Maammee deemi maammee maal isin godhammoo? Jaldu boqqolloon hin jiru. Boqqolloo eessa argee nyaataa dhagaraa beela'ee da sadaqaa kadhataa bulee dhagaraa beela'eera. Hattu leebaa birrii waldaa guura isa nyaata. Birrii waldaa guura isa nyaata. Ama mucaa mana hidhaa keessa birrii kennaa moo eessaa fuudhee eessa kennuu feeda? Eessa itti kennuu feeda? Tana bakka karaa wayii waawu inni karaa wanti nama arrabsi jedhee arraba baaseef karaa soqa. Karaa birrii ittiin funaanatu. Akka mucaa kana islaamni dhiifne illee beekan. Islaamni dhugaa waaqa aarsaa fedhan kabalanii anatu amantii isaanii keessa guddatee mi'adhallee amantii biraa qaba. Nabiyyi ofiiti quraan ofii irratti lubbuu ofii baasan. Tokkummaa qaban. Yoom akka keessan kun arsi kun maali wangeelli asii haalaan labamu yoom akka keessan wal qoodan kutaan. Islaama jechuun araba taatee yoo ati islaama taate hin jabeeffatan. Dhuguma isiniin jedha. Isin bari foolummaan nama kiristaana takka ol guddatte mana wayiitiin lallaban taana irra duultani. Mee amma yetiin maal isin goote irra duultani? Abbaa Abdulloota maal isin godhe irra duultani? Namni sun gadi ba'e waa'ee wangeelaa lallabe jaana jaldu ammoo anuma bicha barsiisaa isin na jala deema naa sagada namni biraa mana banuu hin danda'u anaanala jedha. Sababa kana sababni abbaa Abdullootatii fi bilaanii irra duulameef. Dhugaa waaqa kanaan booda waa'ee jara lamaanii jara maqaan dha'ee kana jaltuun dubbii dhiisuu dide taanaan ani numa dhiifne jalduu. Inuma san dhiifne umurii kiyya guutuu. Maalitti beeka waa'ee wangeelaa saa 24 taa'ee nama arrabsu malee takkii tawaayidoo arrabsa takkii musliima arrabsa. Fokkataa namicha amantii fokkachiise. Amantiin pheenxee nama arrabsuu hin beekan. Amantiin pheenxee kabajamaa beekan kasi dhayi mallakaan itti kenni jedha. Kasi abaari eebbis jedha. Kun jaldeessi ammoo tun dalamaan meetii gadi buushe. Oomachooftuu. Bari inni wannoo takka abaaboo takkoo kennitee baasee siin kennu. Waliif funaannata taa'ee ka hojii hin qabu ta'uu oolu taa'ee waliif funaannata. Lakkoofsi nama isa laaluu jalaa hidhatinnaa fi mana namaatiif barumsi akka hin barsiifamne jedhee nama lallabe isaa bara. Mana kiyya malee. Dirqama manuma isaatiin lallabamuu qaba. Dhuguma kiristaanaa taate mana abbaa Abdullootaa dhaqi jajjabeessi achi lallabadha. Dhuguma kiristaana dhuguma kiristoosiin qabattoo ta'e mana deemiti mana barsiisaatiif beesooti baradhu. Yeettiin jechuun duutee jaalduun caalti gootitti akka dhiiraa isii jabeeffadha. Dhuguma yoo barbaaddan. Arsiin nu qoodeemi ani wallaggaadhaan arsi jedhee nu qoodeemi. Wachi qoy. Lubbuun nama kamiituu waaqa bira qixa. Eenyus haadha uummanni musliimaallee rakkoo keenya. Rakkoo inni uummata kiristaanaa ittiin jiru waa urjii bicha xabate sa'aattanii. Uummanni kiristaanaa gabbee ijoolleen gabbaatee dubbatataan jirtu. Ijoollee akka malee qabeera jaldu. Mana kiyyatti ana jala hiriirtanii inni jala barachuu qabdanii manni biraa banamuu qabu. Ana bichaadhaa ka isin barsiisu. Osoo mana banu namni biraa maaf deemee mana bana jedheeti amma abbaa Abdullootaatiif bilaanii irra xiyyeeffannoo fudhateera. Jarri ammoo nama arrabsuun barbaadan karaa seeraatiin lallabannaa wangeelli keenya nama arrabsin jedhu nu arraban feenuu jedhan jarri. Mee eentu baddala? Isa taa'ee nama arrabsu san immoo isa jala karaa naga'aatiin musliima dhiyaanneeti barsiifna jedhutu kami? Mee isin akkami? Kam deeggartan? Bari isin tokkummaa qabdanii musliimochi. Nu tokkummaa dhabne. Wal jajjabeessuu hin jiru fooloon nama tokko 10,000 lubnaani namarratti duulan. Na jaluma taa'ii anuma koppiliinki godhii mana kiyyaa gadi hin ba'inii yoo manni kiyyallee guute anuma jala taa'ii taap godhisiin jedha. Maali inni maleekkaadha? Maleekkaadha inni Yesuusiin jala hojjetamu akkami?
Ergamaadha. Maaf isa deeggar. Maaf kama isaa bichaa dhageen. Daa'imti musliimaa takka kaatee amma dumana banatee bar ummanni musliimaa gadi ba'ee jajjabeessa. Tokkummaa isaan qaban dhugaa waaqa. Inni ammoo taa'e kun ba'ee arsii qaraayyuu. Ana agaadoniin kalas. La nuumi. Rafi jettee na waamte namitti namitti eebbaa qaba. Barbaadu rafuu taa'ee lallabadha. Qoshaashochi bara arabni aangoo nuu kennite kootuu rafeef nu waamtu. Isin gabbaatanii nama arrabsitan. Aangoo nuu kenname kootuu rafi koppiliinki naa godhame yeroo tokko ijoollee musliimaa. Warri jalduu adhana gubateera. Ittiin deebi xiyyee wanti jalduun qabu waan wayii isin hima. Guruupii namarra guban ijaaratee jira jaldu. Kana qara dhoksaa ture. Adhammoo ifa isinii godha. An keessa galuu dida isin dura keessa si galchina naan jedhanii abboomaasi yeroo baay'ee raggubuuf xiyyeeffannoo itti kennaa turan. Isgaabeeri an adda dubbadhaara. Dura dhossee ture. Xinqaaqee ofii godhaa uummanni nagaa. Namichi islaama balleessuu hidhatee ka'eera waan ta'eef. Islaama bichaayyuu miti. Ijoollee kiristaanaa irrattu gubuuf yaalii godhaaran. Amma yetiin dirqama mana bantee lallabuun qabdu nu bira lallabuu qabdi kan jedhan mana yetii gubuuf yaalii godhaaran. Akkuma kiristaanaatitti kutaan nu qoodanii jechuudha. Maali osoo akka keessanii tokkummaa qabaannee maali qaba dhugaa? Kana namicha seexana waan fuudhee waaqayyo nutti afafeef hin beenu. Amantii nu fokkise maqaa isaatii kiristaana jedhanii kiristaanni hundi walitti qabamee arrafama. Wantuma isiniin jedhu keessaa isa laaltanii kiristaana tuqinaa dhugaa waaqaa. Namicha seexana jaldaalii kana uf malee abbaa garaatii bare. Ani antama mucaa hidhame beeku wayini anaa kanaan beettu hin jedhan amma jalduwwaa sabaa jedhe. Dhugaa nama wayii waliin jedhe garuu naabbicha maqaa asirra dha'uun fedhu. Keessaan bilbile yoo jalduun taa'eeti gargaarsaaf hadha gadi hin baane kuku jedhe eeyyu jenne gadhimne yoo xiqqoo jennu gargaarsaaf gadi ba'ee dhaabate akkuma nu jenne. Sila gargaarsichi kuni mucaan mana hidhaa keessa jira eenyuuf kennama? Akkasittuu mana isaatiif bara mana isaatiif guurama. Mana isaatiif bara bakki gargaarsitti guurama akkasittuu. Silatte anillee hagana kennee ta'oo tana haadhaaf abbaa isii gochuu keessa galtu. Anaan bari birri waldaa erginaan jennaan bari yoo qabaatte urjii birri waldaa kenne jennaan hin qabu jedheeni. Isaan mari'adhee erga waa inni badhaatu abdullootaa godhe beekaaf dide. Ayyoo ergu barbaade hin jira barsiisonni baay'ee irratti ergamaa rakkadha. Waa waaqaati rakkoon qabu waa ol kaadha boruuf naafaama waan ta'eef guddawwan biraatittuu hin baafna. Garuu jaldoo irratti hambirree erga angoowa. Yoo akkanuma foon kiyya furdaa kana na laalan bar urjiin kun gowwaa dabeessoo isaan. Dhugaa waaqaani ta'a foota na dhiisee ta duuba kiyyaan dhuftu beeka. Gaafa manni ijoollee warri maammee ulfinnan beekanii ofirraa arrabsinaan jedhe namicha kan akka gadhee ta'e beeke. Hadha icciitii isinii baasaara. Yeroo baay'ee tottokii abbumwaasiitiif tottokii eenyu waniin jara lallabuu kanaaf biliyoonii gubuuf yaalii godhaa oola. Kottu keessa hirmaadhu jennaan dide masuun keessa jirtama tottokii san keessa guruuppi san keessa. Nama baay'ee keessa jira. Ijoolleen maqaa isinii wadha hin barbaade yoo bafeetan guyyaa biraa maqaa isiniidha. Guruuppii ijaaratanii jiran dhugaa waaqa guruuppii ijaaratanii abbaa abdullootaa xinqaaqee ofii godhe. Ummata yeroo nu mana bannu deemee ofiitiin lallabatu gumna jedhani. Akka bakka manni isaanii gubatu akka namni hordofu. Kanaaf mana ijoollee kiristaanaatittuu himne garuu yetti himeera isiin hin caadhifte malee. Yetti guruuppii ijaaramee jira xinqaaqee ofii godhe itti himeera. Yeroo meeqa irra gubuu yaalii godha. Isaan musliima seeta isin. Isuma isin irra gubuu maaliifi gaafa manni isaanii gubate namni jara kana hordofu hin jiru ofiin na bira dhufan jechaa isaati. Faaraaliin mana isaa ulaa kaa'uuf keessattuu abbaa abdullootaatii fi bilaanii fi wuyyatii irratti xiyyeeffannoo kennaara namicha. Isinii gala.
dubbii dhiisinaan jechuun beedu faaranii amma nama tokkoon galchu biyyattiin tu amma mootii qabattee taa'atti hin galchu eenyumaanis jaldoo shintibeetii urjiitii tun arrabsa shintibeetitti arabaa nu tuffattee sarraatanyaa jettee taaganaa korjoota fuula korjaa wayii nu ijaarteetti mana keessaaf suuraa kaasee ga'isini eba dabbaa abdulloo ta'een tun aggalchee maali warri modeeteraa nagaa siifata urjii akkam jirta siifu akkamatillee sun keessan jirtu biraa lixxeetti silkii lafa keettee nagaa dhiisinaan jechuun dhufaatta dhugaa waan si kabajii osii seensisuu dide dhiisin jedhin gudda sii dhiiseerallee guddana himte gudda obseerallee bakka adda mucuqe hedduu isinii dhagaa hin beektu. Ammallee bakka akkuma dhiibtuuf yaa wanti fedhallee yoo jiraate mee keessaan sii bilbila. Dhiidhuman dhiibne qaama qullaa qabaatu isaa eenyullee amma dhiise hin beekama birrii namaa nyaatuu hin beektanii edallee birrii sabaassabatee walitti guurateera. Guruuppii mana isinirra gubuuf ijaaree jira. An dura isinitti himne yetti himeera. Namni ni jibbu si'ii Bilaali barsiisaa waan turtanillee hin fudhatina barsiisaa dhibbeessoo fudhatinaa jedha. Amma reefu riba kayaa hojii deemuuf jira. Yaa mee hundaayyuu mee bilbilaan si bilbila kiyya sii kaa'aa. Amma dhiisatin wanta hundaayyuu. Beetta abbaa baalagee hidhame argite baalagee hidhame baga hidhame lubbuun ajjeesinaa akka amantii namaa hin arrabsine an jedheefi guyyaa kaleessa jechuun mana intalattii takkaatiif mana meeqatti hatta mucatti tana mana isii hidhatte jedhanii arrabsan sababa isii mana kiyya dhufnti ta'eef. Narra duulamu ta'uu danda'a rakkoon akkasii jira tokko kaanillee beekullee jira. Mana yatiin dhaqina, mana Bilaalii dhaqina, mana abbaa Abdullootaan dhaqina. Isaan eessaa dhufani maali? Isaani ka sila Kiristoosii isaan tunuu kenne moo akkami? Ana taatu Kiristoosiin biyya fudhe. Yaada miidiyaa irratti ofirra deebi malee inni naan kennine. Kiristoosii fi